nagaadhaanii manaan waaftee nagaan wantoo agarsiifte gaggeeffamaa karaa warra nu gaggeessanii kanaa sagalee gaarii kana nu dhageessiste yaa Waaqayyoo waggaa sadii baranaa yaaddoodhaanii yaadi keenya yaaddaa turre waggaa sadan kana nagaan nu kennite ayyaaniin iyyuu yoo biyya keenya rukutayyuutu nabi keenya goddaa'ame har'a immoo deebiftee akka wal agarru karuma isaaniitti walitti nu qabdee nu dhageessiste sagalee gaarii nu dhageessiste kanarratti yaa Waaqayyo si galateeffannaa jira ammas galateeffadha. Egaan guyyaa har'aa Waaqayyo keenya nagaa nu kennee wal nu agarsiise wanti kana fakkaatu sagalee gaarii kana akka barannoo nu taasise carraa kana kan nu kenne maqaa Waaqayyo keenya kan galateeffame haa ta'u. Nageenya nu kenne kana Waaqayyo nageenya kana nagaan nu taasisee fiixaan nu habaasu obboloota keenya warra nagaadhaan eeganii nu gidduu jiranis nagaa isaaniif haa kennu akkuma har'a nagaadhaan geenye nagaadhaan immoo guyyaa nu qodetti akka wal arginee Waaqayyoon galateeffannu nu haa qaqqabsiisu Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nu taasisu waraana nu qabbaneessu lubbuu garmalee baduu nu haa oolchu Waaqayyo nagaan isaa biyya keenya wajjin haa ta'u kanaaf galatoomaan jedha. Manne kan kana nuke ero kana nasnuge ganama kaamne selo tilane mo oche ero kana nuke kala udane sama tau malik sira jenne ra dokre do sena wagasa diarra asti wan jenne benna Waaqayyo mo rage sa rubase mo dunge gammachu gudda jaalle kenya bira ola garre sagaba binesa wajin jero mo mata sa jo large darati sena ga wasina wadi se kana waaqotti nuke kala udane sama tau Waaqayyo baalif nui dugara abdemna Ugara bugeetu nama dhugaaf deemu gubuun sirrii kutuu waa isin argatu dhugaadha waan baadhe ta'eefi ammas immoo Waaqayyo danatti dhugee seenaa kana immoo seenaa gaariitti geenyee nama deebisuu haa godhu deebisi keenya immoo akkuma kun jaalle keenya jedhani minna keenya Finfinnee galeera Buraayyuun galeera Sabbataa galeera eessa galeera yaaddoon nurra jiraatu sirni akka isaan jedhan sirbuu duwwaa miti sirbuu miti keessumaa qeerroo keenyatti kan himnu gammachuu sirbuu miti yeroo addaa sirba baay'inaa sirba dhiibnee biyya keenya eeggannee hattuu sobduu keessaa baafnee biyya keenya akka iddoon nu ga'u hundee isaa keenya Waaqayyo akka galateeffannu naa taasisu galatoomaa. Waaqa keenya uumaa keenya guyyaa irraa guyyaa eebbaa taasisee bakka kanatti ganama jalqabee amma ammaatti eegee oolaan nu ga'e galanni isaaf haa ta'u maqaan isaa bara baraan galateeffamu walgahii keenya kanaa walgahii eebbaa nu taasisee nagaan jalqabsisee nu xumursiisuu isaatiif galanni isaaf haa ta'u. Guyyaan kuni guyyaa eebbaati guyyaa galataati guyyaa Waaqayyootti galateeffannee guyyaatti gammadnuudha guyyaan kuni ijoolleen keenya dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee isaanii cabsanii raawwatanii biyya kana naannoo kana yeroo kanaan nu ga'aniiru biyya keenya nu sirreessaniiru nagaa nuu kennaniiru nagaa keenya nu kenname kana nagaa nuu dhufe kana nagaa arganne kana Waaqayyo nurraan fudhatanii itti nuuf dabalu malee Waaqayyo ijoollee keenya kana dhaabaa adda bilisummaa Oromoo kana Waaqayyo bara baraanii xalaata isaanii diina isaanii jilba isaanii gaditti Waaqayyo akka uffisuu diina isaanii akka uffisuu Waaqayyo maqaadhaan immoo nu keenyaa nu wajjin jiraanne akka biyya keenya jiraachinu nu haa taasisu maqaa Waaqayyo bara galateeffamu isaanis galateeffanneerraa baay'ee itti gammanneerraa walgeekaatti gammanneerraa baay'ee nutti tola ammas immoo Waaqayyo nagaadhaan isa dhufutti nu agarsiisu jedheetan gara adda tokko geeffachaa. Fala kanappa mala keeton barcuma iyyasuu butee goobanaan bakka awwaalchaa dhabee kallachi haqaanuuf kalaa bitamaan akkuma saree yoo dhufee booddeen salphina kan sabni adabee maal abdattee irbuu gootaa gantee sabbaakee yaa warra cubbuu nutti maltee maal abdattee irbuu gootaa gantee sabbaakee yaa warra horii saba gantee ansi gootaa dhufee usonaafi garaa sirni darbiin kufee akkamiin si nyaaraa hadamee muruun jirma gabbisuufi lama daqsuun laachisuufi jabeessa weerartuun hin diigamu kee warra ulfoo deebite kaasirni mootii gonfoo jabeessa weerartuun hin diigamu kee warra ulfoo
Oromiyaa godhan dachee dhiigaa hidhadhu garaa kaanee maaltu jalqabee dhiisaa hidhadhu qawwee of dhabanii lafti namaan fiigaa hidhadhu garaa yoona lugnatu galee ciisaa hidhadhu qawwee hiinka keetti si hidhuuf deemaa hidhadhu garaa gosti hafaa jala riphee ciisu hidhadhu qawwee dhiigaan tiksi dabaree seenaa hidhadhu garaa diinna abbaaf dhufe ilmoonniisu hidhadhu qawwee hidhadhu garaa hidhadhu qawwee. Ayyee dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa fagoo fi dhiyoo irraa waltajjii keenyaa dhaggeeffachaa turtanii haala yeroo irratti haasaa ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa Oromoota Lixa Oromiyaaf haala yeroo irratti taasisan kan hangammaa ture. Saganticha argamnee isinii dhiyeessuun ogeessota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waliin ani Daandii Elemoon ture. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Oraa bulaa deebanaa.